Akkam jirtu fayyadamsanii ani nagaa godha. Haras viidiyoo haaraa tokko isinii qabadheen dhiyaadheera. Innis maali? Defragmentidha. Defragmentiin maaloo ittiin computera keenya speed up goonu keessaa tokkodha inni kunis. Kunis yeroo baay'ee viidiyoon koo kan xiyyeeffatu built-in application irrattidha. Sababiin isaas baay'inaan irra jireessi uummata keenya interneetii biyya keenya kan irratti xiqqoo beekamaadha. Waan walii galuudha. Argachuu hin dandeenyu. Application barbaanne yeroo barbaannetti download gochuu wanti nu rakkisuuf built-in application irratti xiyyeeffachuun dirqama nuuf ta'a jechuudha. Kana defragmentiinis bifa ittiin computera keenya speed up goonudha. Innis maal godha? Tokko hard disk keenya arrange nu godha. Wantoota hard disk keenya keessa jiranii walitti akka isaan shrink nu ta'an godha. Inni lammaffaan immoo walitti tokkummeessu data nuti qabnu walitti tokkummeessu beekaa keessa akka isaan maal jechuun maal akka hin jedhuun beeku akka isaan bittinnaan hin teenye dharra kee yeroo beekaa ani hin dhagaye ingiliffaan wanti xiqqoo afaan oromootti hiiku isaatiin rakkise akka isaan bittinnaan hard diskii keenya beekaa browsing system isaa akka isaan biizing goonidha inni gargaaru innis akkasidha. Si kana keessa galla tools property jenna kana wadatti kana disk claimna kana yeroo darbe isinitti agarsiiseen ture narraammoo kana irratti xiyyeeffata optimization idha. Kana maadha systemiin kun sirra kan inni jiru kana sirra kan jiru kana optimize gochuun isa kana irratti jedhu kana dhufeen analysis san godha. Analysis godhee ganni fititi setting isaan jijjiira kana yeroo kam kan analysis godha daily weekly monthly gudhaan barbaanne filannoota keenya arkeewwanna achi kan system keenya siidha kan barbaachisan system si kana irratti keenya kan osoo kee jedheen keessaa asan dhufa analysis san godha. Ana godhamu tuttuneena ana kilo goni keessaa baan geeffatanii fudhatama. Mundin na andin